Kabajamtoota hordoftoota maatii yuutuubii hundee qaroomina akkam jirtu nagaa keessanii nagaan jaalallee fi tokkummaan bakka jirtan hundatti isin wajjin haa ta'u. Tolee barnoota afaan Oromoo qubeewwan isaanii irraa eegallee yookaas bu'uura irraa eegallee waliin ilaalaa akkuma turre egaan qubeewwan kana bakka lamatti addaan irree qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa jennee ilaallee jirra jechuudha. Egaa qubeewwan gurguddaan bifti isaanii akkamitti akka barreeffamanii fi maqaan isaanii akkamitti akka dubbifaman kutaa tokkoffaa keessatti waliin ilaallee jirra. Egaa guyyaa irraa kutaa kana keessatti immoo qubeewwan xixiqqaan bifti isaanii akkamitti akka barreeffaman bifa isaanii fi akkasuma maqaa isaanii illee wal faana dubbisuu ni dandeenya. Maqaan isaanii qubee gurguddaa wajjin tokkumaadha jechuudha. Hundi isaanii A jennee kan eegallu taana jechuudha. Garuu bifti isaanii wal fakkeenyaa fi tokkummaa ni qabaatu jechuudha. Qubeewwan gurguddaa wajjin bifti isaanii garaagarummaa fi tokkummaa ni qabaata. Egaa asirraa qubee A xiqqaa kana fudhannee yoo ilaalle qubee A xiqqaa kana fudhannee yoo ilaalle A guddaan bifa kana yeroo barreeffamu A xiqqaan akkasitti barreeffama jechuudha. Egaa bifti isaanii garaagaridha jechuudha. Asirraa kan hubannu A xiqqaan akkasitti kan barreeffamudha jechuudha. A guddaa yeroo darbee akkasitti barreessinee turre A xiqqaa kana immoo akkasitti barreessina jechuudha. Egaa ba'aa kana fudhannee yoo ilaalles ba'aa guddaa fi ba'aa xiqqaan garaagarummaa ni qabaata jechuudha. Garaagarummaa hangaas garaagarummaa bifaas ni qabaata jechuudha. Egaa akkasumatti fufnee caa fudhannee yoo ilaalle caan garaagarummaa bifaa hin qabu jechuudha. Garaagarummaa hangaa malee caa guddaa fi caa xiqqaan bifti isaanii tokkumaadha garuu garaagarummaa hangaa qabu. Daa fudhannee yoo ilaalle daan daa guddaa fi daa xiqqaan garaagarummaa ni qabaata jechuudha. Garaagarummaa bifaaf garaagarummaa hangaallee ni qabaa jechuudha. Egaa akkasuma ee fudhannee yoo ilaalle een illee garaagarummaa bifaa ni qabaata garaagarummaa hangaas ni qabaata jechuudha. Faa fudhannee yoo ilaalles faan akkasuma gaan illee akkasuma gaa guddaan akkanaa yeroo barreeffamu gaa xiqqaan immoo bifa kanaan barreeffamee jira jechuudha. Kanaaf gaa xiqqaa fi gaa guddaan garaagarummaa bifaa fi garaagarummaa hangaallee ni qabaatu jechuudha. Egaa haallee yoo ilaalle akkasuma garaagarummaa bifaa hamma ta'e ni qaba isa guddaa wajjin jechuudha. Ii xiqqaa kanallee yoo ilaalle garaagarummaa ni qabaata jechuudha. Jaan illee akkasuma. Egaa kaa kana yoo ilaalle kaan garaagarummaa bifaa hin qabu jechuudha. Kaan garaagarummaa bifaa hin qabu garaagarummaa hangaa qaba jechuudha. Kaa guddaa yeroo akkasitti barreeffamu kaa xiqqaan akkasitti xiqqaatee barreeffama. Laa kana fudhannee yoo ilaalle garaagarummaa xiqqoo ni qabaata garaagarummaa bifaa jechuudha. Laa guddaan bifa kanaan barreeffama. Laa xiqqaan uleedhaan barreeffama jechuudha. Ulee ta'e dhaabata. Kanaaf garaagarummaa ni qabaatu jechuudha. Egaa maa fudhannee yoo ilaalle maan garaagarummaa bifaa hin qabu jechuudha. Garaagarummaa bifaa hin qabu maan jechuudha. Maa guddaa fi maa xiqqaan tokkumaadha. Garaagarummaa hangaa garuu xiqqaatee barreeffama jechuudha. Maa xiqqaan. Naa xiqqaa kana yoo ilaalle garaagarummaa bifaa qaba jechuudha. Akkasuma garaagarummaa hangaallee qaba. Oo fudhannee yoo ilaalle akkasuma paas yoo ilaalle garaagarummaa bifaa hin qaban jechuudha. Oo guddaa fi oo xiqqaa yoo ilaaltan bifaan tokkodha garuu hangaan garaagarummaa qabu. Paan illee akkasuma paa xiqqaa fi paa guddaa yoo ilaalle garaagarummaa bifaa hin qabanii jechuudha. Egaa qubeewwan kana haga zaatti yoo ilaalle fudhannee yoo ilaalle garaagarummaa fi wal fakkeenya isaanii adda baafachaa deemuu ni dandeenya jechuudha. Egaa qaa fudhattan yoo ilaaltan garaagarummaa bifaa qabu garaagarummaa hangaallee qabu. Raa xiqqaa kana fudhannee yoo ilaalle raa guddaa wajjin garaagarummaa ni qabaata jechuudha. Raa guddaan bifa kanaan barreeffama. Raa xiqqaan bifa kanaan barreeffamee jira jechuudha. Egaa akkasuma haga dhumaatti yoo ilaalle saan garaagarummaa bifaa hin qabu garaagarummaa hangaa qaba. Saa xiqqaa fi saa guddaan tokkumaadha jechuudha bifaanii. Taan garaagarummaa ni qabaata. Uutii eegallee haga zaatti uudha hanga zaatti garuu bifti isaanii wal fakkaataadha garuu hangi isaanii xixiqqaatanii barreeffamu jechuudha. Uu xiqqaa kanaa kaasnee hanga zaa xiqqaa kanaatti yoo ilaalle
hanga zaatti yoo ilaalle garaagarummaa bifaa hin qaban jechuudha. Garaagarummaa maalii qabu? Garaagarummaa hangaa qabu jechuudha. Egaa qubeewwan xixiqqaa kan jennu asirraa bifa isaanii ilaallee akkamitti akka barreeffaman akka salphaatti waliin hubannaa jechuudha. Egaa barnooti keenya guyyaa har'aa kana fakkaataa. Kabajamtoonni hordoftoonni maatii yuutuubii keenyaa, yuutuubii keenya kanneen sabiskiraayib hin godhin asumaan sabiskiraayib gootanii akkasuma hiriyoota keessan akka qaqqabutti sheer waliif gootanii kanneen yaada garaagaraa qabdan asumaan nu cina kan dhaabbachuu barbaaddan yuutuubii keenya barumsa keenya kan jaallattan yaadota qabdan koomentii jalaan nuuf barreessuun akkasuma nuuf erguudhaanii kanneen ergaa keenya yookaan barumsa keenya kana jaallattan laayik gochuudhaan nu cina akka dhaabattan jennee kabajaan isin yaadachiisna. Egaan barumsa keenya kanneen haala garaagaraan barachuu barbaaddan daayirektii onlaayiniidhaan iimoodhaan barachuu ni dandeessu. Akkasuma telegiraamiidhaan barachuu ni dandeessu jechuudha. Lakkoofsi keenya as jala barreeffamee kan jiru kun lakkoofsa Duwwaa 9 Duwwaa 5 Duwwaa 7 21 26 irratti bilbiltanii daayirektii nu quunnamtanii karaalee iimoos ta'ee telegiraamis akkasuma onlaayinii garaagaraadhaan daayirektiidhaan waliin barachuu ni dandeenya isiniin jenna. Haga kutaa itti aanutti turtii gaarii.